የእሷን የማን የእሷ የዋንትያን የማንን ትዘጊያለሽ? የእሷን የማን የዋንትያ ጎሮሮሽ ዘጋ። አንቺ የሴት ሌባ! አንቺ እኮ ዳው ህብረተሰብን እየረዳው ነው ብለሽ ከካሜራ ጀርባ ቪዲዮ ራስሽን ብር ስትሰጪ አስቀርጸሽ ማለት ነው። ካሜራው ሲጠፋ ከዳው ህብረተሰብ ብሩን የምትቀበይ ሌባ ዶንቆሮ ዶማ ሴትዮ እኮ ነሽ አንቺ። ዋንትያ ምን አደረገች? በሁለት እግሯ ስለቆመች የኢትዮጵያ ህዝብ ወዷት ልጅቷን አግዟት ዛሬ ያደረሳትም ዛሬ ደግሞ ራሷን ችላ ስለቆመች አናደደሽ፣ አቃጠለሽ አይደል? ግማታም የሴት ሌባ! አይምሮ ቢኖርሽ እኮ የሁለቱንም አልዘጋም እለፍኝ፣ ይህን ጥያቄ ለፍኝ ነው ማለት ያለብሽ። አንቺ ብቻው እኮ እንዳለ ኦሮሞ ማጥፋት የምትፈልጊ ሴትዮ ነሽ። ኦሮሞ ከናጅ ወልጀጀቤ ፈዳ ወሊ ኬሰን ወልጨብሲነስ ወለረብሲነስ ኡኑይ ኢልካ ወልራን ጨብሲኖ ሀሮን ንገሩ ወረ ማንን ትዘጊያለሽ? namni gaafa ati guddachuu kee hargee gaafa beekamtii argachuu kee beekanii hundumtu karaa hati kuftu karaa hati eessarraan ishiin kuftii eessarraan ishii kufifnaa kan jedhu baay'ata jechaadha. Bakkaaf diddi barbareen baddaan taatu jedha Oromoo yoo mammaaku. Egaa yeroo hundumayyuu qoqqobaan Oromoo irratti ka'a jecha. Egaa wanti jaa hin beektu namni wallaaleen jiru. Egaa inni dhugaa waaqayyo micayyoo xiqqoo kanaan gaddeebitee of qixxeessitee egaa hammas immoo dhugaa rabbii wanti yaadhaaf wanti badi tokko illee hin jiru. Maaliif jennaan ittiin beekamtii argatte kaleessa challenge hirra ishiin turte har'a waan guddaarran ishii ga'ee jira. Namoonni dura wanti yaangoon illee jechaadha subscribees ta'ee innis immoo TikTok irraa follows ta'ee dhaqanii godhanii fi kuma miliyoona tokko galchanii jiru jechaadha. Osuma mortuu kan hore hin horaa jedhamti hiree Oromoo yoo mammaaku. Kan namni gadi qabe waaqayyo hol qabaa jedhu mitiree. Egaa namni yoo gadi nama qabe waaqayyo gadi nama hin qabin malee kan namaa faayidaa hin qabu jechaadha jechaadha. Ashama akkam jirtu hordoftoonni seenaa ta'uuf nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu akkamisaati kana geessanii nagaa keessanii anis immoo nagaa koo siniif jira. Sinis baga nagaa keessan taatanii nagammachiistanii siniin jedha. Egaa warroonni amantaan biraas assalamu alaykum siniin jedhee tanan jira. Viidiyoo kana please like share gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Yaada qabdanii fi eenyu jettan immoo koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaa siniin jedha. Egaa kaleessallee jabina keessanii nan as gahe hammas immoo jabina keessan na barbaachisa. Warroonni viidiyoon keessan maaliif na bira hin ga'u naan jechaa jirtu. Viidiyoon kollee nama bira gahaa hin jiru jechaadha. Maaliif akka ta'e hin beeku sinin jedha obboloota koo. Egaa wanti jaarratti samuuna kana ajandaa jira jechaadha. Ajandaan kun anas maaf hanqata jedhee tanan dhufe. Inna wanti yaa akkuma faafiin beektu jechaadha. Micayyoon kun Tigireedha. Egaa interview taatee turte jechaadha miidiyaa guddaa irratti taatee jirti. Egaa akkuma miidiyaa irratti argitanii wantiyyaan amantaadhaan illee odoo hin taane kutaadhaan illee odoo hin taane oromummaa bichaa odoo hin taane Itoophiyaawii keessa gaafa rakkate hundaafiyyuu sagalee tahaa jirtu jechaadha. Haa ta'uyyuu malee immoo akkasumatti dubbiin siinii galee keessa qabdi. Bakka hin jira miti dhugaa waaqayyoo yeroo tokko bakka gaafaati bakka lafa kaate sanii bakka kana geesse karaa ittiin si kuffisan karaa ittiin imboose jechaadha wantiyyaan kalee galgala jechaadha. Egaa ammanuman uummatarra jaalala qaba itti cufaa akka ishiin beekamtu taasifte jechaadha. Garuu ishiin gadi qabiitiidhaaf dubbatte garuu immoo ishiin beekamtii guddaa argatte jechaadha. Ijoolleen illee YouTube ishiillee deemanii subscribe gochaa fi jiru jechaadha. Haa ta'uyyuu malee Abbay miidiyaa irratti interview taatee turte jechaadha. Intalli Faafi jedhamtu kun Tigiraawiidha. Kaza dubara lama keessa gaaffii gaafatan jechaadha. Osoo TikTokii cufi kan wantiyyaa fi kan intala tokko jechaadha. Cufi siin jedhani kan eenyu cuftaa jettee gaafatte jechaadha. Kansuu jette inna kan wantiyyaan cufaa jette. Kaza dhugaa dubbachuu fi maaliif jenna wantiyyaa nama daa'imaa nama akka ishii kana jaartii miti. Wantiyyaa jechuun nama challenge baay'ee dabartee isa keessa dabartee har'a nama ishiin jabaattee guddattee iddoo guddaa gahaa jirtu jechaadha. Nama jabaattee xankaarra jechaadha. Jabduu dubartiiti. Kaleessa bakka gufte sanii uummanni Itoophiyaa Oromoo odoo hin taane Itoophiyaan hundi gargaaree jaalatee gargaaraa ture jechaadha. Inna gargaaree iddoo sanii kaasee
Baqa amala ishii godhattee daa'ima ishii guddifachaa jirti. Amma immoo osoo beekanii aizosh baqa daa'imni ishillee akka guddattuuf eenyu jedhu malee mooraalii ishii cabsuudhaaf. Rabbi baay'ee tokko na gaddisiifte maaliif jennaan kaleessa imimmaashii isa kaleessa bakka ishiin dhufte sanii yaadadhe jechaadha. Gaafa ati bakka hin jira miti gaafa nama tokko caalte egaa akkatti sitti naafu udoo maa dhabdee immoo duuba deebi'aniiti itti kolfu. Har'a gaafa guddatte namoonni innaa isarrayyuu immoo isheen hin tarfukooti. Yenee maal jettee harka cabacabde jechaadha. Maal jechuu ishiiti? Yaani micayyoo kana micoon ishiin kun illee faafiin tun illee okay haa ta'u ishii sun maaltu ishii gammachiiseet harka rukutte. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko na ajaa'ibdee shumti gaaffii gaafatteyyuu harka rukuttee eenyu jette jechaadha. Garuu hin turre. Micayyoonis immoo faafin immoo daa'ummaa hin qabdu siginii galee daa'ummaa hin qabdu sila lakki gaaffii akkanaa lamaa isaaniiyyuu cufuu hin qabu jechuu qabdi. Waan garaa isaanii keessa jiru dubbatu jechaadha. Quuqama eessarraan Oromoo kuffifnu eessarraan nuu gaditti hin caalte karaa kamiinuu intalli feemesii taate jirte dhugaa dubbachuuf Rabbi jabduu dubara karaa nama kamiinuu walitti dhufte ijoollee Amaaraa kanaanis ijoollee Oromootiinis hundaanuu walitti dhufte yuutuubii ishillee dalagachaa jirti daa'ima ishillee fataa gootee guddifachaa jirti jechaadha. Har'a immoo mooraalii ishii cabsuudhaaf jecha Wantiyaana jette. Inna hin dabbara dhugaa waaqayyoo hin dabbara jechaadha. Inna namni jechaadha keessattuu kan keenya kun quuqama jechaadha. Garuu Wantiyaadhaaf immoo waan gaarii ta'e jechaadha dubbiin kun ta'e jechaadha. Inna maaliif karaa kamiin dhugaa waaqa yuutuubii ishillee dura meeqarra jira meeqarra galiyaa jechaadha laaleen ture nan qaba durumayyuu ani Wantiyaan ani ishee hordofa yuutuubii ishillee hammallee karaa tiktookeree miliyoona tokko galte jechaadha. Inna dhugaa waaqayyo gadi sin qabin malee namni yoo gadi si qabe homaa miti dukkanni kalee sun hin darbaa jette isheen iyyuu hin boosse jechaadha kalee galgala. Egaa nama qaba haadhiif abbaan koo sini jette. Haadhiif abbaan koo sini egaa kuni dhufuusaa immoo jette jalan ture jechaadha kalee galgala. Kuni dhufuusaa immoo edaa namni kun na bukkee jira na faana jirtu hagan jechisuusitti nagahee jettee jirti. Egaa dhugaa rabbii nama ajaa'ibu jechaadha. Warroonni sooshaal miidiyaa kana hojjetan kaleessa gargaachisaa turanii har'a kaleessa jechaadha. Micayyoon amma gaaffii gaafatte kun Wantiyyaa gargaarsisaa turte. Har'a immoo akka kun ta'u hin beeku dhugaa waaqayyo na ajaa'ibde baay'ee jechaadha. Baay'ee namni gaafa guddate sila haizoo jechuun ni qabdi durba waan taateef bor waan ishee aggaxxamu hin beeku. Har'a humna qaba jette si jammar immoo micayyoo xinnashuu kanaan of qixxeessite. Dhugaa waaqayyo kadhattuun tun Rabbi kadhattuun tun jechaadha yeroo ishiin boosu miidiyaa irratti nuti ijoolleen Oromoo sagalee taa'aa turan jechaadha. Micayyoo xiqqashuu odoo deesseeyyuu kan akka Wantiyyaa kanayyuu hin deessi jechaadha. Wantiyyaa iyyuu hin deessi tun. Gaddeebitee micayyoo ishiidha har'a guddatte ka maaliif na caalte maaliif beekamtii argatte maaliif karaa muluu intalli immoo dhugaa waaqayyo hundatti dhufti bilxiidha jechaadha. Intoshite maaliif jireenya amma jiraattu kanatti fataa jettee jiraachuu gaafa ati gammadee jiraattu eessarraan gammachuu ishii kana tabalaashisnu laata eessatti karaatti ishee mimnu laata jedhaan namni jechaadha. Rabban mallee na sodaadheef jechaadha intalli kuni maatii isheellee biran jirtu wanta illee goosisuu laata jedhee tanan baay'ee tokko garaan koo eenyu na jedhee Wantiyyaa koo jabduu koo isaan dhugaa waaqayyo Rabbi kanuma caalallee ammallee si haa jabeessu lafa deemtu hundatti milkaa'ii. Dhugaa waaqa namni immoo hundi Amaaraa Oromoo Itoophiyaa hunda jaalata jechaadha. Tuni anannaa ajaa'ibee barra dhugaa waaqayyo maal jetteetti ittoo oduu gaaffiyyuu haa gaafattu lakki kanumaayyuu hin cufu. Si jammar immoo silaa micayyoon kun akka hin beekti chaalenjii ishiin keessa dabarte rakkina har'a ishii caallan guddinaan namni gaafa ati jabduu taate gaafa ati beektuu taate gaafa ati beekamtii argatte gaafa ishii caalte eessarraan ishii koffifnuudhaaf yaadu jechaadha. Baay'ee nama ajaa'ibu baay'ee tokko na gaddisiisan dhugaa waaqayyo gochaa isaanii hedduu tokko na gaddisiise ishiin gaaffii gaafattes jechaadha miidiyaa isaanii balleessa jiru jechaadha dhugaa rabbi inni ammoo ergumayyuu waan akkasii ta'ee miidiyaa kanarra maal keessa kutuu qabu ture baqaan jira miti ilaalchuma Oromoodhaaf micayyoon kun akka Oromoo taate garuu hin beeku inna ilaalchuma keenya gadi cabsuuf baqaa of ta'a jiraadha ijoolleen keenyas jechaadha.
jara jalan kaatinaati laal isaan gadi sin qabuufa akkasin hin guddannillee akkasin karaatti haftaniifillee wantoota baay'ee godhu jechaadha garuu moo dhugaa waaqayyoo jechaadha kaleessa bichaa micayyoon dhibba meeqa turte fooloo jechaadha karaa tiktookii argee taran ture har'a guyyaa meeqa gidduutti miliyoona tokko ijoolleen jechaadha icoo cufaayyuu ishiidhaaf beekamtii guddaa ta'e jechaadha dhugaa waaqayyoo beekamtii guddaa ta'e jechaadha ishiidhaaf jabina odoo ishiin xiqqeessina jedhanii karaan taaneen ishii guddisaa jedhu jechaadha waaqayyoo dhugaa waaqayyoo hojii waaqayyoo dinqiidha jechaadha isaan illee gadi qaban illee ishiin kunoo dhugaa waaqayyo baqa kaleessa namni kun qixana bira jiraay namaaf gaarummaa haa yaanu jechaadha keessattuu immoo mucayyoon kun xinnashuudha dhugaa waaqayyoo ishiin isarraan mucaa koo guddifadhu jette jecha baay'eetti itti bahee jechaadha isarraan mucaa koo guddifadhu isarraan waa meeqa godhu jetti malee waa'ee namaa waa'ee gandaa waa'ee amantaa guyyaa takka baatee dubbatteen beektu jechaadha kaleessaa rakkina keessa hoo turteyyuu madaashi sanitti kaasuun hin barbaachisu jechaadha egaa hordoftoota koo namarraa of eegaa jaruma sinii galee dhugaa waaqayyoo jarum osoo hamma amaaraa ta'u baqa jara taatu osoo oromoo taate dhugaa waaqayyoo gaaffii kana hin gaafatamtu hin deebistu jechaadha lachuu isaaniiyyuu hin cufu jechuu jirti malee qirfeen tun dhugaa waaqayyoo akkatti na aarsite jechaadha mucayyoo xiqqootiin of qixxeessite akka ishii cabsituuf gaaffii akkasii akkamitti akkas jetti ishiniyyuu hin jira miti osoo dhuguma gaaffii kaniyyuu dirqama deebiste jedhanii ani akka kootu osoon amaararraa fakkeenyaaf intala amaara tokko akkas ta'e baqa waan ishiin keessa dabarte nan beeka sila ta'eef gaaffii akkanaa kana allachuu isaanii yookiin allachuu isaanii jedha allachuu isaanii iyyuu hin cufu hin jedha lakki gaaffii akkasiin jedha kaameraadhuma fuulduratti badii guddaa qabdi jechaadha rabbi badii guddaa qabdi maaliif akka isheen akkana goote hin beeku jechaadha na gudii qabdi dhugaa waaqayyo gudii jechaadha እና obboloota koo jararra hamma barbaadaniyyuu dhugaa waaqa warroonni mana madaamii keessatti illee lama taatanii hojjettan jararraa of eega jarri marziidha jechaadha intalli kuniif wantiyya wajjin geemii taphatu jechaadha garuu haa ta'uyyuu malee haa taphachuuyyuu baatan kaleessa mucayyoon kun lafa ishiin dhufte chaalenjii ishiirra ga'e namni seenaa ishiin beekne hin jiru Is immoo guyyaa takka gabbaatee kutaadhaan eenyu jetteen beektu yaa amantiidhaan isin dubbatteen beektu bakka rakkinuma Oromoo irraa qaban jechaadha ijoolleen keenya of taatee jiraadha isiniin jedha wanti hin dabarre hin jiru ammas immoo wanti yaadhaaf cufaa karaa ittiin beekamtii argatte dhugaa waaqayyo karaa ittiin guddatu dhugaa waaqayyo YouTube karee safarra ijoolleen hundi jechaadha deemanii subscribe godhaniifi jiru jechaadha karaa ittiin guddatu argatte cufaayyuu waaqayyo yeroo si guddisu baqa sababa qaba sinii galee sababa qaba inna baqa of taa jiraadha isiniin jedha namni wanti yaa wallaaltan hin jirtu jedhee yaadu kan kee walumaa jabaadhu jabduu koo wanti hin dabarre hin jiru kaleessa yoo rakkatteeyyuu har'a guyyaan ifaa jira ammallee ati jabduudha daa'ima kee fataa goote daa'ima babarbaaddeetii ol guddifachaa jirtaa waan namaatti hin buune humna keetiin baqa eenyu keetiin daa'ima kee bulchachaa jirtaa gaafa baqa zim jette raatu wayii nama se'u jecha dhugaa waaqayyo wanti yaan immoo nama jabdu nama baqa hin jira miti kaleessa irraa baratte har'a nama daa'ima ishillee odoo kan kaaniiti dhimma ishiiti mangistiin haa guddisu jetteetti kaniti garuu daa'ima ishee akka itti nama rartu dhugaa waaqa daa'imni ishii jechaadha akka itti bareeddullee jechaadha innaa waaqayyoo ammallee daa'ima keessiifaa guddisu nama jireenya kanaa walitti guddadhu dhugaa waaqayyoo diina garaa gubii rabbi diina garaa gubi haa gubatanii ganaa gubatu dhugaa waaqa ganaa hundi isaanii jechaadha ganaa hunda isaanii caalta gaafaati guddatte gaafaati isaan caalte ganaa boba'u rabbi gaafa kanaa walitti iyyuu ammayyuu isaan haaguu siin jedha inna jabaadhu siin jedha egaa hordoftoota koo viidiyoo koo warraa kanumaa waan wajjin turtaniif guddaa galatooma warroonni chaayinaalii kootiif haaraa taata subscribe gochuun dagatinaa like share gochuun dagatinaa galatooma ulfaadha yamma viidiyoo an biraati walitti deemnutti nagaan naa tura obboloota koo